Gaafii bareedduudha. Gaafii gaafatamuu qabdu. Jalqabatti afran qalloo jechuun oborraa, daga, alaa fi baabile. Afran qalloo jechuun afran kanarratti tadhaabbattu jechuu miti. Afran qalloon eessuma hundaa, haboo hundaa, jalqaba, bu'ura oromummaati. Afran qalloon jalqabduu waanuma deemu hundaati. Alaabaa ilmaan afran qallooti kakaroorse. Afaan keenya ka arrabsamaa jiru, humaa takkan jiru, waa takka keessan jiru, afaan raadiyoona cabsa kajuu, kaja'amu sun cufa kadiige nuti. Ammas gartee waa hunda keessatti akka salphin jabeenya keenya, beekumsa keenya, kaattileenkummaa keenya odoo arkanii nu keessa caccabsuuf waa hedduudhaan Oromoo katilmaamuu turan cufa kadiige ilmaan afran qallooti. Tanaaf afran qalloo jechuun jalqaba qabsoo honkura bilisummaa, honkura walqixummaa gatii ilma namaatu kan addunyaa barsiisa. Karaa ispoortiitiin, karaa muuziqaatiin, karaa siyaasaatiin waliigala ilaalcha jireenyaa Oromoodhaa kan jijjiire ilmaan afran qallooti. Afran qalloo jechuun kana.